Gaggeessitoonni fi ogeeyyiin seektara fayyaa godinaalee Oromiyaa irraa walitti babbaan kenna tajaajila fayyaa buufataalee fi keellawwan fayyaa godina Shawaa Bahaa aanaalee Lumee, Adaa fi Gumbichuu daawwachuun muuxannoo qooddatan. Sagantaa daawwii kana irratti ittaanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa fi bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dabalatee itti gaafatamtoota waajjiraalee fayyaa godinaalee Oromiyaa fi qindeessitoonni sagantichaa hirmaataniiru. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo haasaa baga nagaan nuftanii taasisaniin qotee bulaa fayyaa qabeessa fi oomishuu danda'u horachuun kan danda'amu fayyaa irratti hojjechuun yoo danda'ame qofa jedhu. Kanaafuu jedhu egeree dhaloota boruu fayyaa irratti hojjechaa deemuun murteessaadha jedhu. Fayyaa irratti yoo hojjechuu dandeenye qotee bulaa fayya qabeessaa fi oomishuu danda'u nu humna. Egeree dhaloota keenyaan ijaarra. Biyyi kun adda ijaaramtee kan jirtuun akka itti kaleessa dhala kanatti qaraniitii fi fayyaa isaatti eeganiin Oromiyaan Itoophiyaan adda geessee jirti. Egereen biyya kanaa immoo maal fakkaata jennee har'aaf dhaloota jiru fayyaa isaa yoo eege ilmaan dhalaa haaraa dhufu immoo fayyaa isaatii fi guddina isaa yoo bareechine ta'e egereen keenya immoo miidhagaa hin badhaadha. Dhalootatti aanus ni ijaarra jenneeti kan hojjetaa jirru. Hojiin gama sagantaa eksteeshinii fayyaa hawaasaatiin akka godina Shawaa Bahaatti hojjetaman hedduudha kan jedhan obbo Abbaabbuun iddoo hundatti dhimma fayyaa hawaasaaf dursa kennuun hojjechaa jirra jedhu. Sagantaan eksteeshinii fayyaa hawaasaa bal'aadha. Iddoo hundatti dursa fayyaadhaa kennuudhaan hawaasni fayyaa irratti hojjechuu yoo dandeenye waa hunda nu milkaa'a kan jedhu hojii bal'aatu hojjetamaa turee jira. Hojii kana gaafa baatan aanotaa fi gandoota baay'ee irratti waan hedduu arguu dandeessanii akka uummannis sarviizii nu kennu irratti banaa ta'eetiin hojii hojjechuu danda'uuf hojiin hawaasa wajjin hojjetamaa jiru bal'aan jira. Kanaafuu baay'ee arguu dandeessan jedhee yaada. Waajjira fayyaa aanaa Adaatti keellaa fayyaa waliigalaa Karfeetti hojiilee gama kenna tajaajila fayyaatiin hojjetamaniin daawwataman keessaa kanneen akka tajaajila laaboraatoorii, mana qorichaa, sagantaa karooramaatii fi tajaajila fayyaa haadholii, talaallii idilee, tajaajila qorannoo HIV/AIDS, qorannoo fi wal'aansa daranyoo sombaa fi kanneen biroo fa'i. Itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa hojii guddaan gama fayyaatiin hojjennu hojii kenna tajaajila fayyaa, hojii reeguleeshinii fi hojii inshuraansii fayyaati jechuun isa kana galmaan ga'uuf immoo sagantaa eksteeshinii fayyaatiin yoo hojjetamedha jedhu. Hojii hojjennu keessa hojiin biiroo fayyaa hojjennu hojii gurguddaa sadii hojjenna. Hojii kenna tajaajila fayyaa, hojii reeguleeshinii fi hojii inshuraansii fayyaati hojii nu hojjennu. Hojii kenna tajaajila fayyaa hojjennu keessa hawaasni keenya bal'aan harki 80 kan keessatti argamu, baadiyyaa keessatti argama. Hojiin kun immoo kan ittiin milkaa'u sagantaa paakeejii eksteeshinii fayyaa guutuu hojiirra oolchuudhaani. Sagantaa paakeejii fayyaa guutuu hojiirra oolchuudhaan abbaa warraa gandoota hunda keessatti haalli fayyaa isaa eegamuu danda'uun hojjechuun muuxannoo argattanis hojiirra oolchuu qabdus jedhan. Sagantaan kun immoo kenna tajaajila fayyaa bu'uura yuunivarsaal heelzi kabareej kan jennu jennee waamnu kanaan tajaajila fayyaa bu'uura abbaa warraa gandoota hunda keessatti fayyaa isaanii eeggatanii adda duree akka ta'an hojii guddaan hojjetamaa ture. Kana keessaa hojiin fooyya'insa roormaappii sagantaa paakeejii eksteeshinii fayyaa isa tokko. Keessummoonni daawwannicha irratti argaman tokko sadarkaa keellaa fayyaatti hojiin akkanaa hojjetamuu isaa fi arguu keenyatti nutis akka godinaa fi aanaa keenyatti fudhannee irratti hojjechuun kenna tajaajila fayyaa hawaasa keenya kan milkeessinuudha jedhan. Keellaa fayyaa Karfeetti yeroo ammaa kan jirru asitti wanni nuti argine dhugaa akkaataa roodmaappii fooyya'insa sagantaa eksteeshinii fayyaa hojiirra oolaa jirudha jechaadha. Yeroo ammaa guyyaa har'aa dhufnee ganda kana keessatti keellaan fayyaa waliigalaa ijaaramee akka mootummaatitti illee inisheetiivii haarawaa tajaajila akkanaa kan kennaa jirru argineetiin hin jirra. Kunis waan nama jajjabeessuu nulleen akka muuxannootti wanti irraa fudhannu jira. Hojiileen as keessatti jalqabamee hojjetamaa jiru qixuma buufata fayyaatiin hojjetamaa jira jechuudha.